isin bar nama isin sirbu qabdani sabni khiyya nama sirbuuf hin qabu jee ila ammaas gahee jira dhaabbadha jala kaadiroonni dallaaltonni jala dhaabbadha kaadireen wayistaarooti borododododam osuma isaan janii olii gadi dibbeetumanii daraara dhagaa ililli daaree laal obboleessa laal meeshaa keenya laal mukkeen waa beerna dhaabbatu tarree wayistaarooti jechuun yoo takka obboleessa abadan takkaa miti midhaan gusiyuun mugudaa girraa ashitaa waaddi فندشا مايرا أولا نبوتي للسا قلبي أو سموارتون بدا سربي بلاني وما هاي الدنيا لا الفردوان نزلو فيلا يانا قلبي يفجرنيا يمن انفتو دبي دريسو بريد أوما ربينا نوديسو أكين تجولال nama sila gaafa dardarummaa akka nama kamittuu sila nama Mercedes oofee afaan amaaraa sirbee sila jireenya isaa jijjiiruu danda'u Dr. Ali Birraan garuu nama sanii miti isaa yoo abbaan fedhe understanding godhu nama sirritti dubbii hiikuu danda'u ta'e malee sirba yeroo wajji deemu hiikaa qabu erga waggaa 58 jechuudha waggaa 58 almost waggaa 60 waggaa 60 nama saba kanaaf galgalaa ganama guyyaa takka even erga galallee hamtuu dubbateen beene jechuudha namni kun Dr. Ali Birraan nama hiriyaan qabne Afrikaa keessatti nama sadarkaa addunyaatti ilaalamuu qabu yoo dhugaa dubbanne ilmi namaa yoo legendarii qabaate muuziqaan saban qabu muuziqaan gosan qabu muuziqaan wanni qabu music is international muuziqaan waan addunyaa guutuuti jechuudha garuu Ali Birraan akka Oromoo irraa dhalateef akka saba Oromootiif quuqamuuf nama umrii isaa guutuu waggaa 60 saba kanaaf gaafa sabni Oromoo dukkana keessa ture Oromoodhaaf sagalee ta'a dammeessa khaasaa ture jechuudha erga gaafa 90 takkallee nama kaaseeta biicaa sanuu gaafa baasu guututti galii warra bilisummaa waraana bilisummaa Oromootiif godhe jechuudha nama qabsoo isaa umrii isaa guutuu fixe jechuudha duuba Oromoon nu teenyee laalla gizee nama akkana nuu jecha umrii isaa guutuu fixe kaadirootaa fi dabballoota nama guyyaa takka waa'ee Itoophiyaa dubbateen beeyne arra Dr. Ali Birraan dhukkuba sukaraa qaba dhibdee onnee qaba waggaa 10 dura mataa baqeessanii turan sarjarii godhanii turan arraan tan early Alzheimer qaba Dr. Ali Birraan maaliif dallaaltootaa fi kaadiroonni galgala ganama isa bira yaa'anii hiriyoota isaa jajjabaa warra dur dhoorkanii akka namni tokko biran dhayne Ali Birraa Oromoon akka dahabatti ilaallattu nuti bar Ali Birraan erga biyya gale Dr. Ali Birraan nurraan tuqina akka fedhe nama guddaadha waan fedhe haa ta'u jennee jira arra Dr. Ali Birraan osoo waan fedhe leje osoo dirree waraanaallee dhaq irra laalu nuti Ali Birraan Dr. Ali Birraan arraan tana because arraan tana naafisi caala nama umrii isaa guutuu almost waggaa 6 decade waggaa 60 saba kanaaf gaafa naafi ati abbootiin teenya dukkana keessa turan inni nama ifa arge saba kanaaf sagalee taa oole dengadda dhugaa Hacaaluu dubbatee dure bar duuba dhibdee tana asitti Kanaada wallaannate Dubaayitti wallaannate achitti wallaannate dhibdee dila takka qaba arra advantage kana irra fudhataniiti legendary keenya dallaaltonni abbootiin gara warreen dhiiga Hacaaluu nyaatee fi Hacaaluu ajjeesise hundi arraan tan Dr. Ali Birratti bakka raqaa dhaaban Ali Birraa fuudhanii raqa gubba dhaaban raqa kootu daqiiquma xiqqoota kaasee jaaniin namichi jaarsi already early Alzheimerin isee galee jira hiyyaadatu waan qalee hiyyaadatu amma itti fayyadaman jechuudha Dr. Ali Birraan odoo sila osoo waan akkana nama waa barbaadu taate osoo nama qabeenya shawwadamu taate
odoo silaa iftaajir sufede arraamiti waggaa 50 dura Mahmoud Ahmadi fi Xalaa'uun Gassisa facaala inni isaan caalu danda'a Dr. Ali Birraan isaan caala waa hundan sagaleen dandeeytiin waa hundan garuu inni no isin bar nama isin sirbu qabdani sabni khiyya nama sirbuuf hin qabu jee ila amma as gahee jira dhaabbadhaa jala kaadiroonni dallaaltonni jala dhaabbadhaa kaadireen dhaabbadhaa jala leegasii isaa balleessuun dandeessa waan fedhe haa godhu nuti arraan tana Dr. Ali Birraan waan barbaade yoo godhe ni beeyna umrii isaa beeyna dhibdee inni qabu beeyna ittiin buunu Dr. Ali Birraan carraa umrii isaa itti fayyadamtanii adililleen dhaabbachuu qabdi isiidha ta'olii gad deemaanii jirtu isiidha ta'olii gad wanni jechaanii jirtu irraa dhaabbachuu qabdi bakka hin taane akkan geessine irraa dhaabbachuu qabdi maaliif umrii inni irra jiru hundi keenya ni beeyna umrii gubbaan dhibdeetu gubbaan irra dabalamee jira gaafa ati sukkara qabdu gaafa ati onnee qabdu gaafa dhukkubni adda addaa si dhufe waa irraanfachuu si dhufaa jechuu maaliif dhibdeen tun early alzheimer si qabsiifti alzheimer si qaba waa irraanfachuu si qaba jechuu irra laallu Dr. Ali Birraan bakka fedha haanuu dhaabbatu irra laallu jenna garuu dandamachiisuu qabna yeroodhaan gizeedhaan osoo kana caala bakka biraan dhaabbanne dura dhaabbachuuf qabna jechuu sabni sagalee ta'uuf qabna yeroodhaan hattuu fi dallaalli hundi qoonqoo garaa ifiiti jettee ifi leegasii ifiin beekanii leegasiin qabanii leegasii isaa biyyatti dura laaqu fedhan Dr. Ali Birraan nama Oromoo qofaaf osoon taane Dr. Ali Birraan ka Afrikaa guutuuti ka addunyaa guutuuti kiriminaala wajjin dhaabbatu Dr. Ali Birraan isin kiriminaala isin biltsiginnaan piippiin hattoonni ilmaan Oromoo lafarraa fixan isin kiriminaala bakka raqaa hin dhaabbatu kanaafuu jara keenya Dr. Ali Birraan waan fedhellee osoo godhe nuti arra Dr. Ali Birraan lallaalu warri waan kana godhaa jirtan irraa dhaabbadha ganamaan irraa dhaabbadha ni gaha that's it Dr. Ali Birraan umrii tana booda inni qabeenya isan barbaachisu qabeenyi isaa ilmaan isaati ilmaan Oromoo guuta waan qabu wali dhadhaatee nama biyya galee ilmaan gargaarsan qabne wali qabee foundation ijaaree barnoota barsiisaa jiru inni nama waan gaarii waan toltuu dalage saba kanaaf akka keessanii raqaa miti itti fayyadamtanii bakka hin taane warri dhadhaabaa jirtan isin dallaaltoota as jidduu tane orihaa jirtan jechuu kanaafuu kilippii arraan tana warra ummata nafxanyaa yookiin ummata amaaraa eliitii dheengadda laphee harkarra kaayanii waraana dila san geessanii osoo mo'atin sheekninis eebbisee lubninis eebbisee abbaan gadaa OPDO eebbisee waraana gaafa saniin injifatin arra injifattanii miidiyaadhaan hattoota waraana osoo injifattanii sila gaafa waraana birgeedii Itoophiyaa makalaakaa saraawwitii raayyaa ittisa biyyaa san fi waraana shaabiyaa dila san guurrattan kan mo'atin arraan tana wanni takkittiin isin harkatti hafte warra biltsiginnaa miidiyaa takkitti miidiyaa habashaa tagamaa gamana kolkollee waliin dhooytan qof that's it manguddoo teenya irraa nu bu'a manguddoo teenya mataa irraa nu bu'a miidiyaa takkitti qabdan takkitti tan qofa isin harkaafi security huno arraan tana Suudaan waggaadhaaf deemte erga daangaa Itoophiyaa keessa taa'uu jalqabde waraana fuutanii akka jiru Tigraay geessitanii shaabiyaa wajjin daaraa gootanii meeshaa qabdan dhiistanii biraa oriitan liyyuu haayilii fudhattanii deemtanii yookaan liyyuu haayilii naannoo guurtanii magaalaa guddittii Affaar keessa dhadhaabbattanii footoo kaatanii leencoota keenya kalolu jiru jettan leenci lolu yoo magaalaa guddittii Affaar keessa dhaabbatee footoo kee eenyu sobdan security teessan zero tiisin jalaa deebite you don't have no security anymore diinagdee waraana tokko gaggeessuuf diinagdeen kee jabaa ta'uu qaba eessarra jirtan arra diinagdee nutti himame arra doolaarri takka qarshii Itoophiyaa 70 seenaa jirti doolaarri takka
yoo doolaarri takka qarshii 70 seente mee namni qoonqoo itti bitatamoo waraana itti gaggeessame amma gaa kanaaf arraan tana ni duuna Itoophiyaaf duuna jettanii gamaa gamana miidiyaa qabdan qofaan iyyitan rabbi galanne haa ga'u namni dammaqee jira arra teknooloojiin fuuldura deemtee jirti abbaatee namni hundi Facebook qaba miidiyaa qaba deemaatee ogaachi dheetan harka kannaan hundi si qophooyte deemtee harka kanniti maalaa godhare lubbuun tun takkan deebitu kanaaf security daarate hawaan takka harkaan qabne khasaartan kha economy khasaartan diplomacy khasaartan kha aduun teessan dhihu jirtu saa kudha takka farratti nama akka ijatti ilaallannu namoota jajjaba akka ijatti ilaallannu urjii Oromoo osoon taane urjii Afrikaa urjii addunyaa bakka raqaa kanan oofina nu dura Dr. Ali Birra nurraa dhaabbadha ganaa lagana dhibdee qaba ganaa lagana umriin isaa guddatee jira ifin beeku jettanii bakka dhaabbatu hin qabne dhaabaa jirta yaa ummata sare manguddicha nu dhiisa bakka ittiin bubu'ina dhiisa abbootiin gara kanaafuu jabaadhaan isinin jaa jara keenya tanuman isin himuu dhufe